Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Bosonni jibaat gubachaa jiraachuun dhagahame. Dararaan ukkaamsaa fi ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu akkuma itti fufetti jira. Waraanni humna addaa naannoo Amaaraa fi Eertiraa Oromiyaa keessa jiraachuu irratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yaada wal faallaa kennan. Keeniyaan buufata baqattoota gurguddaa biyyattii keessatti argaman cufuuf ajaja dabarsite. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaj amma oduu bal'inaan. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo as buuteen isaa dhabame gabaasni har'a bahaa jiru akka hubachiisutti abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ta'e Boonaa Yaasoo namni jedhamu magaalaa Adaamaatti qabamee eessa buuteen isaa dhabamuu himame. Abukaatoon seeraa kun guyyaa har'aa daddacha qondaaltota ABO Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa irratti argamuuf kan jiru ta'utu gabaafame. Kun itti yaadamee kan ta'e qondaaltota kanaaf abukaatoon kun akka dhiyaatee hin falmineef yeroo ta'u akkasumas namni kun sababa dirqama tajaajila ogummaa isaa kennaa jiruuf qofa achi buuteen isaa dhabamuudha kan eerame. Dararaa ukkaamsaa fi ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu akkuma itti fufetti jira. Aanaa Gullisoo ganda Caaliyaa Eekkaa keessatti barataa guutuu qalbeessaa barataa kutaa 11ffaa kan ta'e hiriyaa isaa Abdii Margaa wajjin gara manaatti galaa utuu jiranii Bitootessa 23 2021 waraana mootummaa humna addaa kan jedhamuun kan rukutaman yoo ta'u dabalataan mana hidhaa Caaliyaa keessatti mucaan dhaloota aanaa Boojii Coqorsaa ganda Caaliyaa Moolee maqaan isaa Toomaas Fixumaa jedhamu humnuma kanaan rukutamuu maddi keenya gara siinuuf himanii jiru. Dabalataan namni maqaan isaa hin beekamne achuma ganda Caaliyaa Kusaayee naannoo mukeetti mana hidhaa Caaliyaa keessatti dhabamee jiraachuutu gabaafamee jira. Bosonni jibaat gubachaa jiraachuu dhagahame. Godina Shawaa Lixaa keessatti aanaalee 3 daangessuun hektaara 44,000 ol irratti kan argamu bosonni jibaat kallattii 3 gubachaa jiraachuutu beekame. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Akka jiraataan aanaa jibaat tokko jedhanitti yeroo ammaa kana bosonni kun abiddatti qabsiifameen gubachaa kan jiru yoo ta'u sadarkaan ibiddichaa guyyaarraa gara guyyaatti dabaluun dhaamsuuf illee humna uummataa ol sadarkaa ta'e irra qaqqabee jira. Shaneetu bosonicha keessa jira jechuun raayyaan ittisa biyyaaf humna addaa Oromiyaa bosona guddaa buufata bineensotaa ta'e kanatti abidda qabsiisan kan jedhu namni kun sababa gubachuu bosona kanaatiin bineensonni hedduun baqatanii gara lafa qullaatti ba'aa jiraachuu hima. Uummanni naannoo bosonichaa jiran aanaalee 3 irraa ibiddicha dhaamsuuf birmannaa taasisanis waraanni mootummaa uummanni akka ittiin siqnetti alaalatti dhowwee jiraachuu miira gaddaan hima namni kun. Qaamni furmaata kennuu danda'u dafee akka isaan qaqqabu akkasumas uummanni Oromiyaa xiyyeeffannoo akka isaaniif kennan gaafatee jira. Bosonni kun bareedinaaf mallattoo magariisummaa Oromiyaati kan jedhu namni kun maqaa shanee balleessuu jedhuun qabeenya guddaa Oromiyaa mancaasuun mataa isaattuu yakka jechuun taatee kana balaaleffata. Waraanni naannoo sana buufatanii argaman hedduun uffata raayyaa ittisa biyyaa kan uffatan ta'us afaan Oromoos ta'e Amaariffaa hin beekan kan jedhu namni kun waraanota kana keessaa miseensonni waraana Eertiraa jiraachuu akka hin oolle shakkii isaa himuun mootummaan gama tokkoon duula biqiltuu dhaabaa jecha gama biraan ammoo waraana biyya ollaatiin bosonaan baadhalootaa ta'e gubuun yakka balaaleffatamuu qabudha jechuun komiisaa himatee jira. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Waraanni humna addaa naannoo Amaaraa fi Eertiraa Oromiyaa keessa jiraachuu irratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yaada wal faallaa kennan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Tibba kana ibsa addi bilisummaa Oromoo baasee dabalatee odeessaaleen miidiyaa hawaasaa humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa seenuun miidhaa geessisaa jiraachuu eeru. Loltoonni Eertiraa naannoo Oromiyaa seenuu kanneen ragaa ba'an illee ni jiru. Lola naannoo Tigraay keessatti sarbama mirgoota namaa wal qabatee komiin kan irratti ka'u humna addaa naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannicha keessaa akka ba'an Ameerikaan irra deddeebiin gaafataa turte. Muummeen ministeera Abiy Ahmed kibxata paarlaamaa irratti yeroo dubbatan humna addaa naannoo Amaaraa akka humna badiif weerartuutti ilaaluun sirrii mitii jedhan. Kana kan jedhan erga lolli Oromoo walloo irratti baname hordofee mormii miseensa paarlaamaa keessaa isaan mudateef deebii kennaniin ture. Mootummaan humna kana gara fedhetti bobbaasuuf mirga akka qabu eeruun Ameerikaan humni kun naannoo Tigraay keessaa haa ba'u jechuun fudhatama hin qabu jedhan. Addi bilisummaa Oromoo wixata darbee ibsa baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa maqaa seera kabachiisuuf nagaa eegsisuu jedhuun naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti bobbaafamuu hime.
Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kanarratti deebii yeroo kennan erga yeroo dhiyoos Oromiyaa bakka adda addaatti rakkoon nageenyaa mul'ate eegalee ololli kun dhalateeraa jedhu. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhattootaanis ta'e jaarmiyaa siyaasaa gurmaa'een uumamu furuuf mootummaan naannichaa humna nageenyaa isaatti fayyadamee hojjetaa jira jedhan. Kanaan achi humni hidhatee bakka biraadhaa dhufee Oromiyaa keessa socho'u hin jiru jedhan. Akka obbo Jibriil jedhanitti humni addaa naannoo Amaaraa kutaalee Oromiyaa tokko tokko keessa seeneera ka jedhuu soba. Biyyi sirna federaalizimiin bultu akka Itoophiyaa kana keessatti caasaan nageenyaa naannoo tokko dhimma naannoo kaanii keessa akkamiin seena jechuun gaafatu hangaan kun yeroo rakkoon humnaa olii jiraatellee humna nageenyaa federaalaatti malee kan seenu hidhattoota naannoo biraa miti. Kanaaf humni addaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa galee hin jiru. Seerri ittiin galanis hin jiru jedhan. Deebiin obbo Jibriil laatan kan muummee ministeera Abiyyi waliin kan wal faalleessu yeroo ta'u yeroo obbo Jibriil Oromiyaa keessa humni addaa bakka biraatii dhufe tokko hin jiru jechaa jiran kanatti muummeen ministeera Abiyyi ammoo humna addaa naannoo Amaaraa leellisuudha yoo barbaachisaa ta'e Oromiyaa miti humna kana hamma Jijjigaatti bobbaasuu dandeenya jechuun paarlaamaa irratti afaan guutuun dubbataniiru. Dubbachuu garasittis humni kun Oromiyaa dabalatee bakka biraallee jiraachuu akka maluuf ragaa qabatamaa kennanii jiru. Ilmaan Oromoo humna kanaan du'aa jiraachuus haasaan isaanii kun akeekeera. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Galmeen filattoota filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa har'aa eegale. Galmeen filattoota filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa jaaffaan guyyaa har'aa Kamisa 25/3/2021 eegalee akka gaggeeffamu sagantaan yeroo boordiin filannoo biyyaalessaa baase ni agarsiisa. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa baatii caamsaa keessa kan adeemsifamu yoo ta'u galmeen filattootaas kana dura gurraandhala 22/2013 irraa gara Bitootessa 16/2013tti jijjiiramee ture. Akka boordiin filannoo biyyaalessaa jedhetti barana lammiileen miliyoona 50 ol filannoo irratti hirmaachuuf ni galmaa'u jedhee jira. Yeroo paartiin siyaasa Oromoo bakka bu'u tokko filannoo kana keessa qooda fudhachaa hin jirretti boordiin filannoo biyyaalessaa galmee filattootaa ifatti eegaluun gocha akkaan qaanessaa yoo ta'u rakkoo jiru furee mootummaan paartilee siyaasaa dhiibuun filannoon ala taasiseef akka karaa banu irratti hojjechuu dhabuun boordima filannoo kana qaama walabaa ta'u akka inni hin dandeenye fi ergama mootummaa biyya bulchu fiixaan baasaa akka jiru haalaan kan ifoomse ta'uun beekamee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi lammiileen Eertiraa Ameerikaa Siyaatilitti hiriira ba'an. Guyyaa kaleessaa hiriira finxaaleeyyoonni Amaaraa kanneen sirna Minilik lallisanii fi lammiileen Eertiraa Ameerikaa Siyaatilitti ba'an keessaa namoota seera hiriira nagaa cabsan poolisiin Siyaatil to'achuun gabaafame. Akka viidiyoon miidiyaa hawaasummaa irratti faca'aa ture agarsiisutti kanneen hiriira ba'an keessaa poolisiin Siyaatil nama tokko kan seera cabsee to'achuuf yeroo jedhanitti yeroo inni wallaansootti hin qabaa ture kan agarsiisudha. Kana malees hiriirtonni mormii poolisoota Siyaatil irratti yeroo isaan taasisantu mul'ata. Finxaaleeyyiin Amaaraa tumsa lammiilee Eertiraan seera dhablummaa biyya keessatti raawwachaa jiran biyya ambaatti illee raawwachuuf yaalaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Oduu biyya alaatiin Keeniyaan buufata baqattoota gurguddaa biyyattii keessatti argaman cufuuf ajaja dabarsite. Olifan Margaa gabaasa dabalataa qaba. Mootummaan Keeniyaa akka ibsetti dhaabbanni biyyoota gamtoomanii guyyoota 14 keessatti baqattoota lafa geessu akka ibsu gaafateera. Biyyattiin buufanni baqattootaa akka cufamu yoo dubbattu ka duraa miti. Ta'us baqattoonni yaaddoo guddaa akka qaban dubbatu. Akka ragaan komishinii baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii haga guraandhalaa walitti qabame agarsiisutti yeroo ammaa baqattoonni Itoophiyaa 29,718 Keeniyaa keessa jiru. Buufanni baqattootaa mootummaan Keeniyaa cufuuf jedhu Dadabiif Kaakumaa ka jedhaman yoo ta'u kanneen keessattis lammiileen Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa bal'inaan keessatti argamu. Lammiileen Itoophiyaas gara buufata baqattoota Kaakumaa keessatti argamu. Keeniyaan buufata baqattootaa kana cufuuf yoo jettu kun ka jalqabaa miti. Haa ta'u malee guyyaa har'aa ministeerri dhimma keessaa biyyattii Fred Maatiyaang dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti akka himanitti murtee kanarratti wanti wal mari'atan hin jiru jedhan. Akka gabaafametti taanaan Maatiyaangiin haleellaa shororkeessummaa buufatawwan kana keessaa ka'u akka sababaatti kaasan. Dabalataan walitti dhufeenya Keeniyaa fi Somaaliyaa dhiyoo hammaataa dhufes akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Yeroo ammaa baqattoota 500,000 Keeniyaa keessatti argaman keessaa walakkaa ol ka ta'an Somaaliyaa irraa dhufan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishiniin olaanaa baqattootaa garuu yeroon kenname xiqqaa ta'uu hima. Dabalataan murteen mootummaa Keeniyaa nageenya baqattoota biyyattii keessa jiranii irratti dhiibbaa akka qabuu fi weerarri COVID-19 yaaddoo ta'uu ibse. Ta'us qondaaltota Keeniyaa waliin akka mari'atu beekseera. Kaampii baqattoota Dadabitti durataa hawaasa Oromoo ta'uu kan ibsu dargaggoon maqaanaaf dhoksaa jedhe Keeniyaan kana dura si'a 3 hin cufna jettee cufuu dhabuu hima. Ammallee akkas ta'uu hin ooluu jedha. Ta'ullee dubbii mootummaa waan ta'eef uummanni sodaa qabaa jechuun hime. Obbo Muhammad Abdullaa immoo waggoota 27 dura Keeniyaa buufata baqattootaa Dadabitti Itoophiyaa irraa baqatan yeroo ammas maatii 7 qabu. Obbo Muhammad
kanneen dadabirraa kaakummaatti geeffaman keessaa tokko akka ta'an himaniiru. Akka isaaniitti murteen Keeniyaa tibbanaa waan ta'u miti jedhanii yaadanis baqattoonni isaan dabalatee yaadda'uu himu. Miira hamaatu jira. Lammiileen Sudaan, Itoophiyaa, Yugaandaa, Burundi illee murtii mootummaa kana yaadda'uu himu. Buufata baqattootaa Dadabitti yeroo ammaa baqattoonni 218 ni argamu. Kanneen keessaa hedduun lammiilee Somaaliyaati. Buufata baqattootaa kaakummaatti ammoo baqattoonni 200 ni argamu. Asitti immoo heddumminaan kan argaman ka Sudaan kibbaarraa baqatanidha. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Kooriyaan kaabaa misaa'eloota fageenya dheeraa lama dhukaaste. Kooriyaan kaabaa misaa'eloota fageenya dheeraa furguggifamuu danda'an lama gara galaana Jaappaanitti dhukaaste jedhu US fi Jaappaan. Erga Joe Biden pirezidaantii US ta'uun aangoo qabatanii as yaaliin akkanaa yeroo gaggeeffamu kun jalqabaati. Akka qajeelfama kaawunsilii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanitti meeshaa waraanaa rakkoo uuman waan jedhaniif Kooriyaa kaabaa yaalii misaa'elii furguggeessuurraa dhorkamtee jirti. Jaappaan fi Kooriyaan kibbaa yaalii Kooriyaan kaabaa gaggeessite kana balaaleffatanii jiru. Yaaliin kun kan taasifame Kooriyaan kaabaa misaa'elii lama kan biraa gara galaana yeelootti erga dhukaasuun ishee gabaafame guyyaa lama boodadha. Jaappaan caccabaan misaa'ilichaa daangaa bishaanii ishee keessatti kukkufee akka hin jirre himtee jirti. Pirezidaantiin Biden hanga ammaatti yaada isaanii hin kennine. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa hafa waliin turtii gaarii.